Alqaba baga kabaja sirna gadaa UNESCO galmaa'u waggaa sadaffaa baga nagaan geessanii maqaa keessanii fi gahee sirna gadaa keessanii. Anillee baga walumaan geenya jedha maqaan koo Abbaa Gadaa Warqinaa Tareesaa akkumaan jedhama. Abbaa Gadaa Maccaa fi miseensa gamtaa abbootii gadaa Oromiyaati. Amma kabaja sirna gadaa galmaa'u UNESCO waggaa sadaffaa kabajuudhaaf magaalaa Yaabelloo Booranatti argamna. Sirni akkasii bakkaa bakkatti kabajamuun isaa maal inni faayidaan isaa? Sirni kuni sirna Oromoo boonsu, sirna bareedaa, sirna gadaa Boorana keessatti magaalaa Yaabellootti argamee kana arguun koo anaafis uummata Oromoo bal'aafis bu'aa hedduu faayidaa hedduu qaba. Boorana keessatti sirni gadaa waggaa hedduu gara biraatti dhabamullee Booranaa fi Gujii keessatti sirni gadaa akkamitti akka ture gaambii irraa kaasanii amma dhaqanii gadamoojitti illee akkaataa ittiin ijaarsa umurii isaaniitiin sirna gadaa keessa akkamitti namni darbuu danda'u Oromoon sirna gadaa keessa akkamitti maal hojjechuu akka qabu amma dhaqee amma abbaa gadaa ta'utti maal keessa akka darbu ulaagaa maal akka darbu maal guutuu akka qabu bakka kanatti argamee magaalaa Yaabellootti biyya Booranaa bakka Oromoo hangafa ta'anitti guyyaa har'aa bakka kanatti argamee waa'ee sirna gadaa barachuun koo UNESCOtti immoo bara sadaffaa yookaan kabaja waggaa sadaffaa bara inni UNESCOtti galmaa'e irratti argamee waa'ee sirna gadaa barachuu koo anaafillee uummata Maccaa bakka bu'ee asitti argamuu kootiif uummata Maccaafis faayidaa guddaa qaba uummata Oromoofis faayidaa guddaa qaba anillee asirraa muuxannoo kana fudhadhee barumsa kana asirraa fudhadhee gara Maccaatti gadi buusee ijaarsa sirna gadaa Maccaa akkattan lafa qabsiisu bu'aa guddaa waan guddaan irraa baradhee uummannis akkanatti bal'aa ta'ee faamaa ta'ee bareedee sirna gadaa kana akkanatti miidhagsuu isaati galmeessuu isaati irratti argamuu isaatiif baay'ee uummata Oromoo faayidaa qaba baay'een itti gammadee UNESCOtti galmaa'uu qofa immoo otoo hin taane galmeessifnee irra jennee taa'uu otoo hin taane sirna gadaa kana calqabuma bu'uurarraa mana barumsaatti illee eeggalee mootummaan akka irratti xiyyeeffannoo godhee sirna gadaa mana barumsaatti akka barsiisuudha calqabu gara mana barumsaa olaanootti qofa otoo hin taane calqabumarraa ka'ee bu'uurarraa ka'ee uummanni Oromoo ijoolleen Oromoo akka sirna gadaa irratti baratti mana barumsaa irratti akka sirni gadaa banamu mootummaan immoo kana deeggarsa guddaa akka godhu uummannis immoo kana sirna kana keessatti ijaarsa kana keessatti uummanni illee hirmaannaa akka godhu abbootiin gadaas immoo as dhufanii ilaalanii galuu otoo taa'uu otoo hin taane waan asitti dhufanii hubatan sirna gadaa asitti baratan waan argan kana biyya galan hundatti biyya abbaa gadaa ta'anii hoogganan hundatti akka lafa qabsiisan kun dhimma har'uma ilaallee galuu otoo hin taane dhimma gara fuulduraatti egeree keenya egeree biyya kanaa egeree Oromoo ceesifnu ta'uu qaba waan jedhuun qaba. Galatooma. Isinillee galatooma.